Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Mulgeetaa Toobii akkam ooltanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha anis sira galata isaayi. Warri mana kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo har'a maal qabattee dhufte Mulgeetaa hoo jettanii wanuma miidiyaa kanarra deemu jechuudha. Innis maammee fi abdii akkasuma warra ibsaa harkaa qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi abbaa ijoollee haala hin taaneen yookiin immoo tooftaatti baafatanii badii tokko malee jechuudha fuudhanii ijoollee isaa ta'a jechuudha. Hidhaa keessa yookiin hidhamee harka isaanii jira jechuudha. Ibsaanii inna maammee fi abdiin jechuudha. Gara mana ibsaa deemanii jechuudha. Haadha manaa ibsaadha jechuudha. Ijoollee si bira jirtu fidii jedhaniini jechuudha. Halkan itti ol seenanii lubbuurra dhaabbatan jechuudha. Ishii daa'ima ofii qabattee ofiifuu yaaddoo keessa galtee abbaan manaa kiyya akkamittan diina kana harkaa baafadha jettee hiyaasaaba keessa galee jiru jechuudha. Diinni Oromootu diina walitti ta'aa jira jechuudha. Bara kana keessa oduu halagaa ta'ee halagaatu diina nutti ta'e jedhanii Oromootu diina walitti ta'e lammii ofii dhiiga dhugaa jira. Inna ibsaas abdii fi maammee jechuudha. Warri hidhanii itti taphachaa jiran jechuudha. Abbaa ijoollee kan biyya Oromaa keessatti ijoollee ofii guddifachaa jiru jechuudha. Kanaaf waan baay'ee ulfaatuu fi waan baay'ee nama jibbisiisudha jechuudha. Maaliif immoo isa hidhanii asaqaayyaa jiranii ijoollee isaa hoo maaliif lubbuurra dhaabbatanii maaliif asaqaayya'anii maaliif haadha ijoollee wajjiniin asaqaayya'an mana keessatti itti dhaqanii jechuudha. Maal ishii goote haati tuni? Okkee abbaa manaa irraa qabanii abbaan manaa asaqaayya'aa jiranii ishiinoo maal ishii isaan goote ijoollee wajjiniin manatti itti dhaqanii asaqaayyaa shugguxiidha sodaachisan. Maal goote dubartiin tun? Islaa isa harkaa qabanii isa qabamee harka isaanii jira. Isa akka barbaade gochaa jiranii abbaa manaa kiyya maa akkana gootan jedhanii ijoollee aduu san ibsaa wajjin qabasan jechuudha. Ibsaa tooftaa godhanii yaamanii qabsiisasanii mana ofiitti qabdee mana isaa jiran jechuudha. Mana ibsaadhaa jechuudha. Isaasanii maaliif qabdee isaan eessa jiran gannuu lakkisii jedhaniini lubbuurra dhaabbatan jechuudha. Erga dhaqanii immoo ijoolluma isaan baasuutu isaanirra jira malee ishii dubartii sanitti shugguxiitti fudhatanii ijoollee biratti ilmoo ishii biratti jechuudha. Akkasitti lubbuurra hin dhaabatan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama jibbisiisa waan baay'ee nama waan ulfaatudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maali dubartii irratti akkatti lubbuurra dhaabbachuun jechuudha. Abbaa manaa irraa fuudhanii hidhanii abbaan manaa harka isaanii harka jira. Maaliif ishee asaqaayyaan akka maal ta'uuf wanni isaan akkana isaan godhaniif maaliif dhugaa rabbii waan baay'ee nama jibbisiisuu fi waan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Inna wanni godhan tokko hin jiru dhugaa rabbii odoo zeegaa biraa taate zeegaa biraati. Zeegaa biraatiif dhiiga walii akkatti walirraa deeffachuuf wal barbaadan jedhanii lammiin tokko lammii ta'anii dhiiga walirraa deeffannedhanii yoo haala akkanaa kanaan yoo ta'an walirratti hojjetanii ilmoo fuulduratti haadhaaf lubbuurra dhaabbatanii ofis ajjeesen sis ajjeesa jechuun kun maal baddalteetti ilmoo fi haa guddifattu abbaa silaa irraa hidhanii qixaaxa jiranii badii tokko malee jechuudha. Haadha hoo maaliif lubbuurra dhaabbatanii maal itti balleessite? Haa guddifattu ilmoo ofii haga abbaa sun guyyaa waaqayyo jedhutti gadi baasanitti maaliif manatti itti dhaqanii lubbuu ishiitirra dhaabbatanii akkanatti ishiitti gururan gubbaarraa dhugaa rabbi jechuudha. Isaan dhiiraa mootii dhiirri moo dubartii irratti humna laallatu dhiira irratti humna laallata malee jechuudha. Isaan garuu dubartii irratti dhaqanii humna laallatanii haala hin taaneen halkan itti ol seenanii jechuudha sodaachisan jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama jibbisiisudha. Lammiin ofirra tokko waan akkana of godhu dhugaa waan jibbisiisadha jechuudha. Namni afaan tokko dubbatu, namni kalaama tokko dubbatu, namni dhiiga tokko dubbatu yoo waan akkanaa kana warratti yaadu kunoo maal nuun jedha. Biyya tun biyya Oromaa keessa jirra.
maal nuun jedhanii bakka jira sanis of laaluutu isaanii barbaachisa jechuudha. Halagaanuu akkana nama godhu dhiigni ofiimoo lammiin ofiimoo yoo dubartii irrattis abbaa manaa irraa qabanii dubartiitti halkan itti ol seenanii humna ofii itti laallatanii halagaan dhalaa maal jedha? Warri keessa jiran sun lammii ormaa keessa jira waan ta'eef lammii sun maal nu jedhanii of duuba garagalanii odoo laalanii yookiin odoo tilmaamanii bakka jirru kun eessa odoo jedhanii tilmaamanii dhugaa baay'ee tokko barbaachisaadha. Garuu dubartii irratti humna laallachuun dubartii irratti sis ajjeese ofis ajjeesa daa'ima kan nutti kennedhanii daa'ima maammee ibsaa jechuudha. Itti gororoon isaa abdiin akkasitti dhugaa waan baay'ee ulfaatudha. Maammee fi ibsaa maammee abdii ibsaa dhugaa rabbii jechuudha. Waan hin taane irratti hojjechaa jiran ibsaa irratti. Kanaafuu waaqayyo bichaan gara kalaas erga abbaa manaa ishee irraa hidhanii haa teessu ishiin daa'ima ofii keessa yaa guddifattu daa'ima ofii keessa leesh lubbuurra dhaabbatanii dubartii irratti obboleettii ofiiti ishiin obboleettii isaanii todoo beekanii jarri kuni jechuudha. Lubbuurra dhaabbatanii shugguxiitti qabanii akkas ishii hin godhan jechuudha. Ishiin ilmoo xixiqqishuu tana harkaa qabdi. Akkamitti shugguxiitti tolfatanii haadha obboleettiin qabanii isaa yoo akkasitti ishii sodaachisa san jechuudha. Dhugaa rabbi kun jarri sammuun isaanii illee tokkuma yaadu natti gocha hin taane walirratti raawwatan kun baay'ee tokko ulfaataadha. Dhugaa odoo zeegaa biraa ta'e zeegaa biraati. Zeegaa biraatti akkana wal godhanii kanaaf abbaa manaa irraa dhabnaan zeegaan biraa itti ol seenee dubartii tana akkatti sodaachisee jedhan jechuudha. Garuu lammiin ofii dhiigni ofii kan afaan tokko waliin dubbatan walirratti yaadu baay'ee tokko ulfaatas baay'ee nama gaddisiisas jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhugaa rabbii jechuudha. Maal badiin kun hundi jechuudha. Ishiinuu gara itti deemtu wallaaltee gara abbaa manaa itti barbaaddattu wallaaltee daa'ima ofii qabattee mana keessa teessee ol deebitee rabbi ofiitti kennitee dhiiste maal gara jabeenya kana